Karaa dhaabbata TikTokiin oduu hedduu takka nama rifachiisu hedduu takka nama gaddisiisu takkaan isiniif qoodaarraa infoormeeshinii kana karaa nama kennaatiin kan qoodamu nagarree namni kenna waan kanarraa quban qabu jedheetii yaada. Rakkoon tun rakkoo nama mana hundaa seenuudhaaf ta'isuudha. Mee waan kanarratti maaltu taa'ame kan jedhu infoormeeshinii waa'ee kana isiniif hin qooda. Inni biraa immoo waa'ee hayyoota Oromooti. Dr. Ittaanaa Abdeetii fi Jawaar Muhammad kan waggaa 8 ol waliin argin inumayyuu haguma gartee Jawaarii fi amma Abiyyi itti wal falman kana akka gartee kan walirratti jechoota garagaraa darbachaatiin turan wal qeeqaatiin turan kan wal faallaataan jechuudha. Gaafiif deebii kana keessatti duuba Jawaariin waan warri biyya bulchaa jiruu fi akkasuma hayyoonni Oromootis tokko keessaa ayam Oromoo faristii irraa Itoophiyaa faristiidha waa'ee Oromoodha dagateeti jira Oroma jala fiigaa jira waan jedhu kanarratti illee Dr. Ittaanaa Abdee gaafii dacichemuu gaafatee jira. Mee viidiyoo kana tokko waliin dhageeffanna. Ana Abduu Moobaayila Biraahi Bagar deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Jalqaba irratti oduu gaddisiisaa takkaan gurra isin buusa. Dhaabbata TikTok Baayidaansii jedhama. Dhaabbanni kun isa jalatti kan hoogganamu waa afur mooshantu jira jechuudha. Dhaabbata Chaayinaa keessaa qubsuma isaa godhate jechuudha. Dhaabbata TikTokii dhaabbata Kapkat amma kamanuti beeynu lameen keessaa ijoodhaan isinii qooda. Kapkat viidiyoo nama isinii haasawaa jiru kanallee Kapkatiidhaan hojjedhee dhufe. Akkasuma dhaabbata TikTok. Dhaabbata TikTok namni hin beekne hin jiru. Akkasuma nama hedduudhaaf galii ta'e, nama hedduudhaaf gartee bakka jireenyaa ta'e, namoota gartee YouTube kanarraa ari'amanis achitti galanii achirraa gartee faayidaa argatu. Karaa ittiin gartee sagalee ittiin walii ta'an, karaa ittiin gartee ittiin wal gargaaran, karaa ittiin infoormeeshinii ittiin dabru keessaa irraan isaan gafa. Bakka itti jalaa miliixuu hin qabdu jechuudha. Arran tana hatta aayoo fi akkoonis ilmoo isiitii waraabamtee osoo ofiin agarre faachirratti baati jechuudha. TikTokii namni tokkolleen jalaa baha jedheetiin hin yaadu. Akkasuma immoo Kapkat illeen akkasuma. Yeroo arran tana Kapkat wanni ediit ittiin godhan kunis nama tokko irra kan isan beene jiraatu danda'a. Garuu wanni namni itti waa tolfatu hundi doktorri kanaa ediit godha, barsiisaan kanaa ediit godha, warri mootummaa kanaa ediit godha, sheekotiin, qeessotiin namni hundi kanaa waa ediit godhata. Walumaa galatti wanti namni har'a ittiin socho'u akkuma TikTok sanitti Kapkatii kana jechuudha. Dhaabbanni kun duuba dhaabbanni Baayidaansii jedhamu kun seera haaraa baasan. Seerri haaraan kun ati waa'ee Kapkatii irratti viidiyoo kee ediit goote taanaan, sagalee kee achirra ediit goote taanaan, footoo kee achirratti ediit godhaa jirtu taanaan, TikTok irratti viidiyoon kee, sagaleen kee, footoon kee achirratti ol bahe taanaan hayyama nama tokkootiin alatti akka itti fayyadamu. Viidiyoo kee, sagalee kee, suuraa kee waan fedhe irratti kan itti fayyadamu jechuudha. Sagalee kee AI'dhaan itti leenjisuu artificial intelligence kan gartee amman tana hedduminaan agartanii nama jaldeessa fa'aa ta'eetiin akka namaatitti kan haasa'u sanfaa gartee yoo fedhan sumaa kana jaldeessa qonni akkasitti haasa'isiisuu jechuudha. Walumaa gala sagalee kee AI artificial intelligence san irratti itti leenjisuu ispoortii irratti ati osuma humata akka quban qabne maybe suuraan kee guyyaa tokkocha gartee miidiyaa irra jira yookiin Facebook irra jira namni achirraa fuudhee TikTok irra geessaa yookiin Kapkat irra geessaa suura makee gartee kan AI'dhaan hojjetame fa'aa arguu dandeessa jechuudha. AI itti leenjisuudhaaf ispoortii ittiin gartee agarsiisuudhaaf beeksisa ittiin hojjetuudhaaf hayyama tokkoon alatti itti fayyadamu karaa mootummaa Chaayinaatiin seera kana guutuu irratti gartee raggaasifateetiin Juun 12 akkas sanirraa hojiitti jira jechuudha. Kuni waan hedduu takka nama gaddisiisu. Har'a intala takka ta seeraan uffattee fakkeenyaaf TikTok irra jirtu suuraa isii viidiyoo isii fayyadamanii beeksisa gartee qullaa irratti itti fayyadamuu danda'u. Walumaa galatti AI itti leenjisuu viidiyoo beeksisa ittiin hojjetu ispoortii irratti mul'isu waanuma beeksisa jedhame waan gara kanarratti itti fayyadamuu danda'an waan si ajaa'ibsiisuu silleen agarsiisan jechuun hayyama keellee sin gaafatan akkamiin akka fudhatanillee sin gaafatan guutuu hayyama guutuu qaban ati haga lameen kana keessatti tole amma Kapkatiin fakkeenyaaf dhiisuun mee kabiraa filatti dhiisuu dandeessa jenne TikTokiin eenyutu dhiisuu danda'a san qofaa miti bar suura makee fuudhee namni Kapkat irra fiduun hin oolamu TikTok irra fiduun isaan oolamu jechuudha. Kuni addunyaa guutuudhaa fi yaaddoo guddaa ta'eeti jira. Addunyaan isa kanarratti maal murteessiti ka jedhu bakkoota gartee Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti kun baay'ee dhorkaadha seerri kun jechuudha. Ameerikaa fi Awurooppaan isa kana falmaati jirti. Miidiyaan warra Chaayinaa kun amma namoonni hedduun sababa siyaasa gartee haala adda addaatiin Ameerikaa tana fakkeenyaaf balaaleffatanii osoo humna godhattee osoo xiqqashoo jabaattee summiin fokkattuun biyyi akka gartee Chaayinaadhaan jirtu. Silaa kana caalan jedha miidiyaa irra jiraaf sodaadhe malee. Biyya akka Chaayinaadhaa diktaataraa hattuudhaa fokkattuudhaa TikTok kun wanti inni nama saamaatiin jiru jechuudha. Achirraa dhufee seera akkana kana baase jechuudha. Ameerikaan ka gartee addunyaa kana teekinooloojiidhaan to'atteetiin jirtu takka seera akkana kana baasteen jirtu. Sakuriitiin isaanii iccitii keessii eeguu keessatti daangaan qaban jechuudha. Wanni ati har'aan tana TikTokiin keessaan jettee walii ergitu warri viidiyoo qullaa walii ergitan warri gartee suuraa qullaa walii ergitan warri keessaan jettanii waan argitan haasawitan kun hundi isaa itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Isaan hayyama keessin gaafatan eessatti akka fayyadaman illee arguu dandeessu nama biratti tasuma mul'atuu dandeessa jechuudha. Asirratti seeroon isaan kan suuraa kee viidiyoo kee sagalee kee fakkeessanii ittiin agarsiisuu akkasuma ka sirriidhaa godhanii ittiin hojjetu viidiyoo sagalee jechuudha.
ati osumaan beekin suuraa qullaa taatee of argisa dubartii taatee dhiiras taatee bakka hin yaanne bakka ati hin feene bakka ati hin jaalanne fedhu beeksisa alkoolii taataa fedhu wartee beeksisa shaarmuxaa taataa kana hundaaf itti fayyadamuudhaaf mirga guutuu jechuudha odoo hayyama keessa hin gaafanne. Kanaatu jira hundaafiyyuu mee yeroo biraa bal'inaan waa'ee kanaa irratti isiniif hin qooda. Kabira ammoo Dr. Itti Aanaa Habteetii fi Jawahar gaafii marii waliin godhuudha. Jawaharii fi Itti Aanaa Habtee eenyutu waliin agarra jedheeti yaade. Oromoo waliin diinummaa qaban jechuun miti ilaalcha garaagarummaadhaa qaban malee jechuudha. Jawahar wanti inni ittiin jaalatamuu fi wanni inni ittiin leellifamu wanni ittiin faarfamu yeroo hedduu isa kanaadha. Qimii qabachuudha. Dr. Itti Aanaa Habtee waliin kaleessaa gaafiif deebii godhachuudha. Dr. Itti Aanaa Habtee gaafiif deebii san keessatti Jawahariin akkaataa itti warri mootummaa kun siyaasaaf ittiin jedhu sanii fi akkasuma gartee kan namoonni hedduunis firummaan jira kana hin barbaachisu jedhanii amananillee qubetti qabanii sanillee gaafateeti jira. Oromoo faristirraa Itoophiyaa faristi taate Dr. Itti Aanaa Habtee gaafateeti ture. Mee ati kanarratti hedduun agarree haasa'u marii kee irratti kana inumaa hun agarree maaltu si keessa jira yaada jedhu mee. Iddoo garagaraatti yeroo haasoftu keessumatti yeroo macaafa eebbisiisuuf haasoftu waa'ee gaaffii sabootaa kana xiqqoo waan irraa hiiqaa jirtu waa'ee isteetii sanaa waa'ee Itoophiyaa duwwaa waan haasoftu fakkaata gaaffii sabootaa irraa xiqqoo achi hiiquu waan barbaadaa jirtu fakkaata gamaagamni kun dogoggora moo sirriidha jawaa. Look gaaffiin sabootaa eenyu gaafatta? Gaaffiin sabaa isteetii gaafatta bar biyya gaafattami mootummaani sirni waan naammalu narraa hir'isee waan naa guutuu qabu naa guutuu hanqateedha. Gaaffii afaanii yoo fudhatte afaan kiyya akkam fedhetti akkan guddanne na dhoorgee eenyu gaafatta? Isteetii gaafatta. Sirnicha gaafatta jechuudha. Isteet amma sirni hin jiru kamalee laaffattee jirti. Pilaas ammoo nama isteetiin maal akka ta'e sirna mootummaa jechuun maal akka ta'e addaan hin baay'ine. Abiibar biyya waggaa jedhamu suuq badaratee fundamentally the difference between state and private property addaan baasee ilaalu kan jechuudha. Bakka hoggansi akkanaa jirutti bakka humni sirna diigamee jirutti laaffatee jirutti gaafii gaafachuun it's senseless. Sirni durii bare sirni dargis haa ta'u sirni wayyaanee deebisuudhaaf dandeettii ni qaba. Fedhii dhabe malee. Kan ammaa bar dandeettis fedhiis hin qabu. Nan deebisa soo jees deebisuu hin danda'u. Maaliif kappaasitiidhaan gaafii deebisuu hin jiru. Kappaasitiin ilaalchaa kan sammuutis hin jiru kan caasaa fi kan tarsiimootis hin jiru jechuudha. Haala kana keessatti dursi kan kennamuu qabu dura biyya akka biyyaatti dandeettii gaafilee kana deebisuudhaan deeffattee akka horattu. Har'a gaafiin guddaan uummanni sun qabu waa lama. Tokko gaafii nageenyaati. Bahee galuu hin dandeenye. Lama gaafii dinagdeeti. Ilmi namaa bilisummaa ni barbaada. Dimokiraasii ni barbaada. Gaafilee adda addaa akka deebi'aniif ni barbaada. Sangaruu ka barbaadu dura nagaa yoo qabaateedha. Lammaffaa yoo nyaatee buleedha. Mirgi barsiisaa farra dhufa. Existential question kan jennuun gaafii bayanii galuu gaafii nageenya. Gaafii nyaatanii buluu deebisuu hin dandeenye. Deebisuu immoo fedhii qofa dhabuu osoo hin ta'in dandeettii hin qabdu. Dandeettiin sun immoo guyyaa guyyaan laaffataa deemaa jira. Kanaaf dursi kan kennamu qabu biyyattii sirna yeroodhaaf seef godhanii sanboota gaafilee sanitti deebi'uu. Rakkooleen akka ammati jette kun akka jiru nin hubadhaa itti amantaa ammoo ati gaafa akki mijaa'e gaafa haalli mijaa'e itti amantaa ammayyuu gartee Oromoodhaaf nan dubbadha nan falma jettee itti amantaa Dr. Itti Aanaa Habtee beeki amma asirratti akeeka isaa qofa miti waan anaafisi keessa jiru waan hawaasa keessa jiru barsiisuu barbaadeeti waan hawaasa keessa dhageessisuu barbaadeeti jechuudha. Deebisaa Jawaar. Ati gaaffii sabootaatti ammayyuu namantaa Jawaar. Gaaffii Oromootiif advokeetii gochuu ammayyuu itti fufuuf fedhii qabdaa itti amantaa ammayyuu. Itti Aanaa siyaasni yeroo wajjin jijjiirama. Rakkoon Oromoon har'a mudatee fi rakkoon Oromoon gaafa na fi ati dardara taanee rabadoor irraa haasofnu mudatee adda adda. Gaafas tokkoffaa sirna gita bittaa warra biraatii irratti qabsaa turre. Har'a hattuu gantuu nu keessaa bahee irratti qabsoofna. Gaafas sirna abbaa irree cimaa nama cafaquu irratti qabsoofna. Har'a sirna abbaa irree ta'uu dadhabee sirna darree ta'e irratti qabsaa jirra. Kan qofaa miti. Siyaasni Oromoo 2018 booda bakka seenee qaba. Roorroo fi miidhaan sirnoota duraa jalatti irratti raawwatamaa turan ni dabalan. Gara biraatiin immoo murni maqaa Oromootiin aangoo qabate maqaa Oromoo jala dahatee saboota biraa miidhaa jira. Saboonni biraa immoo sirna kanaan akka sirna Oromootti ilaaluudhaan hariiroon Oromoo fi saboota biraa jidduu jiru akka malee miidhamee jira jechuudha. Kanaaf akka hoggansa Oromootitti kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhimma Oromoo qofa irratti fuulleffannee kan deemu taate rakkoo lamata mudateen jeebarma Oromoon ofirraa kan hin faccifne taate mootummaa Oromooti jedhanii ilaalu. Uummanni gaafa Oromoodhaa dabarte naa dabarte jedhu sun har'a Oromooleen akka abdannee miti inumaa'uu isaanis akkuma warra duriititti hattuu fi waslaattaa filanii nurra kaayanii nu saamsisaa jirani. Kana faccisuudhaaf Oromoofis qabsaa'uun saboota biraafis wajjinis qabsaa'uun essential Oromoodhaaf. Akka maqaama qabsoo Oromootitti ilaalan. Har'a saboota biraatiif dubbachuun saboota biraa wajjin qabsaa'uun qaama qabsoo Oromooti. Maaliif poolitikaa keessatti maqaan baay'ee barbaachisaadha. Har'a Afrikaa keessatti
ijoollee isaa keessatti addunyaa keessatti maqaan Oromoo akka malee badee jira. Oromoon abiyyiin safarame beektaa. Uummanni tokko beektaa hoogganaan safarama. Hooggansi tokko calaqqee uummata saniiti. Har'a ololli Oromoo irratti godhamu maali? Oromoon biyya bulchuu dadhabe. Oromoon uummata wal ficcisiise. Oromoon ifiis wal fixe. Uummata kaaniin wal fixe. Oromoon madda jeequmsaa naannoo sanii ta'e Itoophiyaan baroota amma duraa irratti anchor state utubaa nageenyaa naannoo sanii jedhamtee ilaalamtu turte. Amma Itoophiyaan jidduu of keessaa nagaa dhabde Oromoo keessa nagaa dhabde saboota jidduu nagaa dhabde ollaa wajjin nagaa dhabde. Sirna nagaa Oromoo dhabsiise Itoophiyaa dhabsiise ollaa san dhabsiise kan mataa eenyu dura ta'a. Abiy immoo akkamiin ilaalama? Akka hoogganaa Oromootti ilaalama. Oromoon haala gatu malee ummatoonni biroo kan biyya kanas kan ollaas kan addunyaas sirna kana akka sirna Oromootti ilaalu akka mootummaa Oromootti ilaalu. Arra rakkoo biyya san keessatti tahamaatiin jiru dubbachuun addunyaan mootummaa Oromootti jetteetiin quba qabdi. Akeeka kana maqaa kana ofirraa buusuun Oromoodhaaf qabsaa'uudha. Maqaa boruu san ofirraa dhiquudha. Qabsoon har'aa gartee tan Oromoodha akka kana caaltu hin jirtu ka jedhu bal'inaan asirratti beeki dheeraadha. Asirratti Dr. Ittaan Abtee kan inni gaafate YouTube isaanii jala seentanii guutuu isaa daawwachuu ni dandeessan jechuudha. Gurbaa diimaan kuni anaafisi gartee yookiin wallaaltota nama waa'ee siyaasaa hin beekne qofaa miti. Warruma siyaasaa ogeeyyotuma siyaasaa hayyootumaaf illee ni barbaachisa jedheetii yaada. Dhaloota har'aa kana yeroo inni cal'ise san akkaataa burjaajii uummanni keessa turee fi akkaataa burjaajii biyyi sun itti keessa turte amman tanayyuu tartiiba guddatu jira bara haguma Jawaar gadi bahee dubbatu jiru kana jechuudha. Aguma feeti jibbitullee dhugaa isaan dho'isin. Akkasuma gartee Heenok Gabbisaa Tsaggaahee Araarsaa kan innis warra gartee Tsaggaahee Araarsaatis jalqaba warra gartee gadi baheetiin yeroo Joohar gara amma eebba kitaabaatii kanatti deebi'uu jalqaba qeeqaatiin ture keessaa akkasi gartee waa'ee Itoophiyaa haasawaa Oromoon gartee Itoophiyaan bittiin haa jettu haa diigamtu haala jedhu fa'aa haasawaa ture jechuudha. Dhiheenyuma kana Dr. Tsaggaahee Araarsaa jechuudha namoota gartee waa'ee qabsoo Oromoo dubbataa turan keessaa. Kanni waliinis yeroo gabaabatti warra Dhaabadooriidhaaf duraa waliin turan keessa hunda isaanii waliin arguudhaaf abdii qabna kan Dr. Ittaan Abtee nama Jooharii ifatti qeeqaatiin ture keessaa isaa fi Abiyyeen garagaratti ilaalina inni ofii isaatiif iyyuu mallaqa guddaa gartee fudhateetiin aksiyoona bitatee aksiyoona qabaa miiliyoona hedduudhaan gartee akkasii hojjetaatiin jira nama qeeqaatiin ture keessa jechuudha. Hayyoonni walitti dhufuun nu tokkoomsan biyya keenya ijaaraa ummata keenya ijaara waan ta'eef akkaataa walitti gaarreeffannaa alaabaa godinaatii fi alaabaa qabalee dhaabatte tana diiga waan ta'eef hedduu takka na gammachiise. Isin mee maal isinii fakkaata? Ana Abduu Moobaayilaa Biraayii hanqophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.